Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin qaqqabu. Haddallee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon adda qabadhee isin deebi'aa obboleettii teenya suuraa irratti argitan tun Beerut keessatti lubbuun ishii darbee jira jechuudha. Balaa tasaatiin lubbuun ishii kan darbee silaafuu bakka waaqayyo si ajajetti yookaan bakka kanatti lubbuun kee baata. Erga jedhetti lubbuun kee bakka kamiyyuu ati jiraadhu bahuun ooltu guyyaa rabbi si ajajisan jechuudha. Yaa ta'u malee rabbi balaa akkanaa immoo namarraa yaa qabuun isiniin jedha obboleeyyan kiyya balaa garagaraatitu nama mudata. Obboleettiin teenyatu ni rafteeti halkan keessa sa'aatii torbatti yookaan mootiyyuu akka biyya kanaatti sa'aatii tokko akka biyya keenyatti sa'a torbatti balaan mabiraatii mana keessatti uumame balaa mabiraatii saniin lubbuun ishii darbe jechuudha. Yeroo kanatti hospitaala seentee jirti. Hospitaala bultii 15 turteet homaa lubbuun ishii tarrafuu yookaan mootiyyuu raafuu hin dandeenye jechuudha du'arraayi. Yoon kana isiniin jedhu obboleettii teenya tana lubbuun ishii darbee jira. Garuu kan hafeeffan mootiyyuu waan isiniin jedhu kifilii keessan kan mabiraatiin wal qabatu yoo jiraate fakkeenyaaf waanuma garagaraa haa ta'u mobaayila keessan itti sakkaatanii hin rafinaa akkasumas yeroo qorraa kana shifaajii jedhamu kana jechuudha. Yoo hin yaadatan ta'e waggaa 3 kana jechuudha. Waggaa 3 kana ijoolleen Itoophiyaa kifilii tokko keessatti nama 3tu dhume. Yoo kan dhageessan ta'e jechuudha waggaa 3 kana. Kifilii tokko keessatti balaa shifaajitiin yookaan mootiyyuu isaan kan mana ho'isu kana jechuudha. Mukeeyyii fi osoo hin taane shifaajii akkas lafarra bal'atu kana jira. Kan girgiddaatti maxxanee dhaabbatu kana jechuudha. Balaa saniin ijoollee Itoophiyaa kifilii tokko keessatti nama 3tu du'e. Kana yoon isin jedhu ijoolleen rafanii jiran. Ijoolleen rafanii shifaajii sanirra uffanni isaan uffatan irra bu'ee jira. Achi ho'ee kontaaktii wal gadee mana keessatti qabatee ijoollee sadeenuu lubbuun isaanii bakka takkatti baate jechuudha. Kana jechuun ammoo yeroo hirriiba kifilii keessanitti galtan shifaajii san osoo hin rafne yookiin sa'aatii 2 akkas dura qabsiisaatii kifilii keessan cufadha. San booda yeroo raftan cufaatii rafa adaraa rabbi isin jedha jechuudha. Rabbi balaa tasaa namarraa haa qabu kun ajajuma. Yaa ta'uyyuu malee mobaayila keessan itti sakkaatanii hin rafinaa wantoota garagaraa kifilii keessan keessa yoo kan jiru ta'e imma televezyiinii minaaminni kun yoo kan jiraatu ta'e irraa buqqisaatii rafaan isiniin jedha jechuudha. Obboleettiin teenyatuun balaa mabiraatiitiin kan lubbuun ishii darbeen isiniin jedha. Hiriyoottan teessaniif viidiyootan adaraa waaqayyoo sheer walii gochuu hin dagatinaa jechuudha. Namni erga du'e hayii waliin jechuun homaa bu'aan qabu. Garuu fuulduratti olitti himuun ammoo ni barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Viidiyoo tana hunda ijoollee keenya kan biyya Arabaa kamirrayyuu jiraniif sheer godhaan isiniin jedha.